ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። አባው ሸኔ ወሊን ወሊገልቴን በሪ ታሲፈሙ ኢፍታን ታንዛኒያ ትኒዬ ገለማ Mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo WBO gidduutti gaggeeffamaa ture waliigaltee guutuu irra osoo hin gaamin garuu wal hubannoo gaariidhaan xumuramuun baramee jira. Mariin kun Taanzaaniyaa odola Zanzibar irratti torbaan tokko waliif gaggeeffamaa ture. Haa ta'u malee dhimmoota jajjaboo marii kana irratti dhiyaatan keessaa tokko mootummaan waloo yookaan coomsaa hundeessuu mootummaan akka qabu kan jedhu akka ta'e maddeen hedduu irraa dubbachuunsaa dhaga'ameera. WBO'n rakkoo Oromiyaa keessaa furu paartiileen siyaasaa Oromiyaa keessa socho'an kan akka ABO, KFO fi paartii badhaadhinaa dabalatee kaanis itti gaafatamaa fudhachuudhaan mootummaa waloo yookaan coomsaa hundeessuun qooda fudhachuu qabu yaada jiru dubbachuusaa himeera. Marii marsaa jalqabaa kan irratti yaada adda addaa irratti falmii fi mariin qaamolee lamaan jidduutti gaggeeffamaa turuu fi garuu yaada kam irratti akka waliif galan kam irratti akka waliif hin galle addaan ifatti hin dubbanne. Dabalataanis araarri kun caasaa WBO biyya keessaa jiran hunda waliin ta'uu qaba yaada jiru irratti gama WBO'n dubbatameera. Kun immoo maraan murtoo waraanaa keessaa ba'uuf kan gargaaru yoo ta'u kanaaf ammoo wal amantaan akka jiraatu paartiileen Oromiyaa keessa socho'an hundinuu mootummaa waloo hundeessuudhaan filannoo bilisaa fi haqa qabeessa akka godhamu qabu yaada jedhu kaasuun dhaga'ameera. Mootummaan ammoo hidhattoonni WBO meeshaa isaanii kachuudhaan gara qabsoo nagaatti akka makaman gaafachaa turu isaa ni yaadatama amma dura. Qaamoleen lameen marii kana boodaan ibsa kophaa isaanii baasaniin marsaa jalqabaan wal hubannaan gaarii jiraachuu himanis garuu fuulduratti mariin nagaa itti fufuu akka qabu waliigaltee irra ga'uun isaanii himaniiru. Lamaan isaaniiyyuu mootummaa Itoophiyaa fi WBO'n rakkoo Oromiyaa keessaa haala nagaatiin furuuf karaa nagaatti fufuun mari'achuuf qophii ta'uu isaanii himaniiru. Mariin nagaa kun Taanzaaniyaa odola Zanzibar qarqara garba Hindii riizoortii Imiraal keessatti guyyoota 9 gaggeeffamaa kan turedha. Qaamolee lamaan marii dabalataa akka barbaachisu waliigaltee irra ga'uu haa ibsan malee yoomii fi eessatti gaggeeffama kan jedhu garuu hanga ammaatti wanti barame hin jiru. Lamaan isaanii gidduu wal hubannaan jiraachuu ibsanis garuu dhimmoota kam irratti akka wal ta'anii fi kam irratti ammoo akka wal dhaban ilaalchisee wanti himame hin jiru. Mootummaan qajeelfama heeraa biyyattii eeguun marii nagaaf qophii ta'uu isaa himus WBO'n garuu rakkoo nageenya Oromiyaa keessaa furmaan isaa siyaasaa akka ta'uu qabu ibseera. Marii nagaa itti aanuufis qophii ta'uusaa himee jira. Mootummaan Itoophiyaa irraa namoonni 6 bakka bu'uun mari'achirratti kan hirmaatan yoo ta'u Ambaasaadara Ridwaan Husseenii fi Ministeerri Haqaa Dr. Geediyoon Ximoos kanneen mari'icha irratti hirmaatan keessaa isaan tokkodha. Gama WBO'n ammoo jalqaba irratti bakka bu'oota 6 marii irratti kan hirmaachuun himame. Isaan keessaa hayyuu seenaa Ameerikaa Yuunivarsiitii Joorjiyaatti barsiisaa kan ture Piroofeesar Mahammad Hassan fi gorsa olaanaa gaja waliigalaa WBO jireenya guddataa isaan keessaa isaan tokkodha. Boodarraan ammoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa irraa loltoonni 2 bakka bu'uun mariicha irratti argamu isaanii maddeen adda addaa dubbatamaniiru.